عليكم ورحمة الله وبركاته. أشياء معركة هون هردفت فوزي توبي أكم نجزرتني بكم جرت نجني ورحمن ربي سوالي هاجرات سنين جتة وبليان كي جالتهم في خبجامو أرى فيديو هاروا قبل سنين فيزرا إني صورة يوتيوبر تاني في ور يوتيوبر تان أكمتي فيديو يديتي كوتي مك آخر تبرزتي صورة خير تسجلوا في أكمي ولدتي تا أكمي إسا سبسكرايب جدو رتي هدا تخجلوا قافي أكنا يدو نمون يدو كيسان نافك كاسا جرتا ورش مرا قافي كان ديبسو فيجرا إن شاء الله ربنا هلافسو وسو ست سنين درا نموني شانا لكي يفاروتاتا سبسكرايب قوچو ماتي كان كوتا سنين جدا وروني درا نولين ترتان غلطوما والفادا أمس شير لايك سبسكرايب قوچو ولا قدسنو yeroo video kiyya laaltan like hoogotan likein sun na jajjabeessa akka video bira kayee hojjedhuuf na qarqara waan ta'eef like na tuquu hin raanfatina isiniin jedha obboleeyyan kee jaalatamuuf kabajamoo amma qajeeluma gara barnoota keenyaatti isin dabarsa inshallah an jalqaba irratti video inni an ittiin ideetii godhu jechuudha kan video itti fayyadamu isa kana jechuudha ani video kanaani ideetii godhadha jechuudha kini mastery kana fayyadama garuu kini masterin kuni ka barreeffama gubbaarraa hin qabnes jira jedhani ani isa sanan gamma barbaade argachuu hin dandeenye ani suma kana fayyadama jechuudha walumaa galatti maqaa isaa turre jira malee waan biraa wanti rakkoo qabu hin jiru gadi dhooftanii haala kanaan jechuudha eeguu haala kanaan dhooftanii isiniif dhufaa bifa kanaan jechuudha bifa kanaan kana dhooftan ka jidduu kana dhooftu ka isiniif tole jechuun ifama isa kana isa jidduu kana gad dhooftanii isa yeroo gad dhoofne inni bifa kana isinii dhufaa yeroo sadiin kana isinii dhufee isinii isa gara kanaatiin fayyadamuu qabdan jechuudha فارسناني نمني أركج على سمان فيدما أنس فيديو هي سمان إيديتي قد أيرون دا جتشودا على خناني أما الفجرة أما وانتو قدوك أمنو بكا كانت روفنا جتشودا ميديا تجتو سنة يرود روفنا قرمان سورة خينا نجيسا فيديو دمو سورة دمو مالقت ديسو فيتا فكينياف مي سورة في بيرا فدنو فكينيافي سورة ولدته هيتني يوكامويو سورة حالة خنا في دتني فتلو بربادن فكين عالم خنيني سورة أقوى بربادني كبوستني خفيتن جشول حالة خنا سورة حق دقيقة قميقة فيديو رابو هدن يو سغلي رتهدو يوكامو نشيدا رهدو يوكامو سربا رهدو فيتن يوكامو سغلي ستو رابو هدن حالة خناني فيديو سغلي سورة هدو قبو فتني جچودا سورة كوني دقيقة فرتاي جرا جچودا اكو مرغتان دقيقة اسا ازبرتي سني مدتا ازبرتي دقيقة غلا فيديو كو اسيني اللي هنو ينجرا مدتا جچودا دقيقة غفيتني سنتو بيك كنا في عالم خناني غرا ايديتي غدوت ديبتني جچودا أما فيديو أسرتي دوفوكا سجلي أسرحي دوفي سجلي كيسا إيرتي ورابو في بكا كان فيدمتو يدوت أنا فيدمتو سجلي كيسا نبجتشودا إسا أمو نشيدا وكا سربا وكا وان في ترحي دوفيتن بكا كان رحي تنيجتشود عادي وخجل وخان الرتي دوفتني جتشودا على غنا فكينيا في عاديو اسكيس جرو خفيت إيرا بربادتني ديمتني داودن ديتني رتي يوغا دوفتا رسيني دما جتشودا بكا إداوتنا دوفنا جتشودا بكا إداوتنا يو دوفتان دوفيتي سغلين كو رسيني دما جتشودا أكو مرغتان كانا سغلين كوني حالة غنا رسيني دما جتشودا مي فكينيا سغلي خنا في إسا كولي دمي لال جيكو دوفي على خنان عم سجلتي فيديو والقبتي جرا صورة أكا خناتي ولي دمي جراجة شو لما وانتي اتعانو
sagalee haala kana ergatti hiitanii inni biraa ammoo wanti isin irratti hidhuu qabda yookaan maal godhuu qabna warra jettanii fi fakkeenyaaf bakka maqaa keessan irra barreessutti yoo isin eegale bakka kana dhuftu dhiifama maqaa irra barreessuuf yookaan waan feete irra barreessuuf iddoo kana dhuftanii iddoo kana yogguu dhuftan bakka text jettu tan argattu as bira jechuudha isii qubee taatana yoo gadhooftan gara barreeffamaa seensisaa an fakkeenyaaf hojii tuubii jedhee haa barreessu tuubii jedhee yogguu barreesse haala kanaan naaf fida jechuudha maqaa kiyya kana xiqqeessuu guddisuu harkaan darkistaa rakkoo takka hin qabu fakkeenyaaf haala kanaan maqaa kiyyasan akkanatti irratti hinaa jechuudha adda harkisna irra barreessine kana haala kana hanga dhumaa harkuma keenyaan irra gad harkisnaa jechuudha isin mul'ata hidhee abdii qaba akkana irra gad harkistanii haga viidiyoo barbaadanii viidiyoo keessan dhuma ittiitanii jechuudha nama viidiyoo kana waan hin barbaanneef ammallee akkamitti akka inni socho'u goona maqama kana yookaan ammoo wanti itti barreeffatan kamuu haa ta'u fakkeenyaaf amma bakka kana dhuftanii akka inni socho'u godhuu fi akkaataa itti socho'u fayyadamuuf jara kana sadiin keessaa irra dhayattanii akkamitti akka socho'u yoo barbaadan jara sadiin kana keessaa tokkorra yoo dhooftan akkuma argitan haala kanaan socho'a haala kana akka isin kaa isinii ta'eera yeroo baay'ee ani isa kanarra hidhadha jechuudha akkuma argitan socho'a akkanaa kuni natti tolaan gara kiyyaanii haala kanarra fayyadamtanii fakkeenyaaf kana dhiisnee gara kaanii haalofnu isa tokkoffaarra jirutti bifa feetaniin irratti hidhachuu dandeettu jechuudha. Kana fakkaata buleeyyan kiyyanni kunis asumaani kunillee akkasuma yaani waluma qabataa haaluma tokkorraa adeemsi gabbaa ol deebaa guutaa garaa isaas baa alaan seenu waanuma kana khalaas kuni haala kanaan akka socho'u godhachuu ni dandeettu jechuudha. Inni biraa akkamitti bifa isaa jijjiirra yookaan ama qalama adiidhaan barraa'ee jira yookaan qubee jalqaba irratti dhiifama gara qubee isinii dhufaa qubee barreeffama qubee bareedaa bifa kanaan feetamoo bifa biraa feetan ka jedhuu fi qubee kana as dhooftanii kan barbaadan fakkeenyaaf kan barbaadan as keessaa filattaniiti irra deeffachuu dandeettu jechuudha. Ani fakkeenyaaf kana irratti mee haa dhaafu dhiifama dirqama sagalee dheerachuu isaa waan hafne qubeen bifa kanaan akka feetan irra jijjiirachuu dandeettu kanas bakka feeta harka keessanii harkistanii kaa'uu dandeettu bakkuma barbaadan jechuudha. Amma wanti nu hafee bifa qalamaa jijjiiruu yogguu feenu bakka dhiifama bifa qalamaa yeroo jijjiiruu feenu bakka kana tunnaa jechuudha. Sorry. Isa kana tunne jechuudha rogarfee qalama adii mul'attu sanii isii yogguu tunne haala kanaan bifoota barbaada irra isinii fida. Nama mee bulee irratti deebisu akkasi bulee ta'ee jira. Isa bulee ta'e kana ammas duuba isaa bifa biraa jijjiiruuf kanneen fayyadamtanii kanneen kaa'ama cufaa jiru akkana ofii gootanii jechuudha. Haala kanaan isinii bareedaa jechuudha. Feetan xiqqeessanii feetan guddistanii haala kanaan irra barreeffachuu dandeettu. Isa booraa kana bifa biraa godhuu feetan fakkeenyaaf akkasitti jijjiirattanii bifa feeta irratti haala kanaan jijjiiruu dandeettu jechuudha. Bifa isinii bareede akkasii ammasii itti aansinee kamattaan gubbee mataa kana ammallee kana bannaa as bira ni argatu jedhee abdii qaba. Isa kana ammallee bifa barbaada irra deeffachuuf bifa feeta irra deeffachuuf haala kanaan yoo barreeffamni kun guutuu isaa sirri jim jedhee haa gurraacha'u duubni isaa boora haa ta'uuttan kana fuulitti gootanii jechuudha. Yoo ammoo haphatee xiqqoo caarraa'ee haa mul'atu jettanis haala kanaan jechuudha. Haala kanaan irratti hidhattu. Inni biraa ammoo baakgiraawundii barreeffama kanaa guutuu isaa akka shaashaa viidiyoo cufutti yoo itti fayyadamnetta haala kanaan cuftu jechuudha. Isa kana kagadaanu kan fuulii kana irratti fayyadamtu jechuudha haala kanaan. Garuu maqaatti wanti xiqqoo kanaaf akka maqaa kanaaf gabaabamatu bareeda. Inni kunillee waluma bareechisa jechuudha. Waanuma barreeffaman bareechistu kunniin haala kana jechuudha.
akkuma argitan haala kanaanii itti fayyadamtan guutuu isaa jechuudha. Wanti amma nu hafe yoo jiraate wanti suuraa nu hafe akkamitti viidiyoo biraa yookaan suuraa biraarra hidhuu dandeenya. Fakkeenyaaf suuraa wayii asirratti hidhuu feene bakka kana dhoofna. Bakka kana yogguu dhoofne yaani suuraa keessan yookaan qubee maqaa keessanii barreessuu feetan ammas yoo bakka san tuttanii kaatan kana tuttan miidiyaa jettu sana tuttanii isii miidiyaa jettan tana yoo tuttan akkana isinii dhufaa jechuudha. Haala kanaan barreeffama barbaadan as keessaa baastanii yookaan immoo suuraa barbaadan irra hidhachuu dandeettu. Mi'a nama suuraa kanuma asirratti taa'aa jedhu. Fakkeenyaaf akka suuraa kiyyaatti bakka kana yookaan suuraa keessan godhachuu dandeettu. Kun maqaa akkana isiniin jedheera. Suuraa keessan haala kanaan hidhachuu feetan as bira keettanii bakka feetan kaayadda akka keettanii gubbaa keettanii rakkoo hin qabu bakka isin mijate. Bas amshee akkaataa irra itti hidhattanii murteessaani. Qubee isa kanallee as bira dhuftan amma erga isa akkas gootanii kaatanii as bira dhuftan akka inni itti socho'u jechuudha. Haala ta'anii irra socho'uu danda'u irra hidhachuuf haala kanaan akka feetanii hidhachuu dandeettu. Kana fakkaata. Inni biraa kanas haaluma duraan maqaa keessa isin hime qubee isaa yoon suuraa qabdanii viidiyoo irra harkistuu jechuudha. Haaluma duraa isin hime haala kanaan hangadhuma. Inni biraa kan hafu maqaa bakka subscribe jedhu hoo akkamitti irra hidhana kayyattanii fi subscribe isii jettu hidhachuuf dhiifama. Subscribe isii jettu hidhachuuf ammas bakkuma tana dhuftanii dhooftan. Subscribe jettu san garuu namarraa yookaan YouTube keessaa buufattanii as bira dhuftanii gubbaarra yoo dhooftan isin subscribe jettu isinii baati yookaan immoo namarraa argifattanu. Haala kanaan amma isii subscribe jettu tana fideera bifti isii bulee akkuma argitan bifa bulee kanarraa jijjiiruuf as bira tuquu qabdan. Namitti hidha qabattee dhaabbatu. Isii yoo gad dhooftan as bira dhuftanii akka siraayitiitti kennitu. Akkuma argitan amma gurraacha'ee jira jechuudha. Haala kanaan mi'a ammasii irra dhoofnee ilaallu. Like, share, subscribe jettu isii soofeeta akkana guddisuu dandeettu, ofeetan xiqqeessitanii dhiisuu dandeettu. Kana fakkaata ammas as cirra seettanii isii biraa irra dhayuu feeta ammallee asuma dhuftanii dhooftanii. Haaluma kana isii subscribe jettu baay'isitanii gabbuufattanii asuma dhooftan kanas haala kanaani akka argitan kana irra hidhattanii jechuudha. Garuu isii tanneen namatu isinii erga jechuudha. Kana fakkaata obboleeyyan kiyya warroonni gaafii keessan gaafattan kan maqaarra hidhattanis ka suuraa irratti hidhattanis eessaan akka irra barreessitanis isin himee jira. Viidiyoo kanaan gadhumaa laalaa isiniin jedha. Yoo isinitti tole like gochuu hin irraanfatinaa. Waan daawwattaniif galatoomaa. Kanaafi wanni biraa ammoo namni gaafii qabdan akkasuma mudannoo qabdan keessaan na erguu hin irraanfatinaa. Mudannoo keessan qilleensa irra isiniif oolcha. Warroonni barumsi kiyya kun isinitti tole ammas mucaa intalaa ta'ee osoo mana namaa keessa dalaguu gaafii keessan deebisuuf isinii tattaafadhu yoo isinitti tole akka like naa gootanii jajjabinni ijoollee shamaraatiif ta'uu qaba. Numatu wal jajjabeeffachuu qaba. Numatu wal guddifachuu qaba. Filiis walaa gargaaru walaa guddisnu waliin tuffatinaa waliin xiqqeessinaa hanguma humna keessanii beekamtii keessaniitiin wal barsiisaa isiniin jedha shamarran koo hundi kennaayyuu. Garaa ofiitti kawaa baratu hin jiru yaaleetuma namni hunduu waan ragaa waan ta'eef yaala baradhaa. Ka barattan ammoo namas barsiisaa walitti hin hinaafinaa waliin xiqqeessinaa. Dhiira qofa jabaa gootanii yookaan beekan dhiiruma qofa jettaniis shamarran akka keessaniin tuffatinaan dhaamsa kiyya. Kana fakkaata haalli isaa itti hidhatan amma barreeffama kanas haala kanaan barreessee jira. Amma barreeffamicha akkuma reefu isiniin jedhe qubeellee kama feete irra deeffatta isiniin jedhee jira. Tokkuma jechuudha. Kalaas wanni hojjetamu kana ala haalli ati ittiin godhuu dandeettu kan biraa hin jiru.
خلاص كانوا فكاتا قالتوما الفاتحة سنين جدها سنين جالت لميكو أكا لايك ناقوتا نسابديك إن شاء الله يو سنتو لأمو دران يادا خيسان كومنتي جلت يادا ببريدا أكا ناف بريستان أسمان أبدي قبا مالي فينو اللي والمالي ومان قمنو شمران كينو والبرسيسو قمنا والتفتشون قمنو سنين جد إجرا حاجة في اللي وتاي dubartiin osoo itti yaaddee hojjattee osoo yaadni isii gara hedduu qoodamuu baate dandeettii dhiiraa gadi hin jirtu jechuudha. Galatooma hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagahanna tura warroonni gaafiin keessan na biratti hafee ammas yeroo biraa yaalee isiniifan deebisa inshallah. Yeroo dhabuurraa kaka'e malee osoo na mijatee tokko tokko keessaniinis isinii deebisuu danda'a garuu tokko tokkoon deebisuu irra walitti qabee YouTube irratti deebisuu wanni filadheef namni hin beekne illee irraa fayyadama jedheeti. وأنا أردفتني بقلسوما نجانا جرادا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.